isa xumuraarra geenyeerraa hanga ammaa kan beeknuun gaaffii fi deebiin xumuraa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa torban lamaan ajjeefamuun dura miidiyaa irratti taasise OMN waliin guyyaa dheengaddaa qorattoonni abbaa alangaa federaalaa sagaleen Haacaaluu garee shinee jedhan irraa doorsisni itti taasifamaa ture akkasumas jijjiirama kana deeggaruusaa ibse OMN kutee hambiseera jechuun himataniiru. Gaaffii fi deebiin guutullee miidiyaa irratti akka gadhiifamu himan. Galgala kanas miidiyaan biyyaalessaa sagalee citee fi akka gadhiisu beeksiseera. Dhimma kana irratti gaazexeessaan Haacaaluu dubbise akkasumas sagantaa sana dhiyeesse Guyyoo Waariyoo waan ta'e akka nutti himu gaafanneerra. Turtii waliin taasisne kunuuti. Miidiyaa kamiyyuu keessatti intarviyuu tokko yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan eertaayimii sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu intarviyuu gubbaatti hin dabarsitu. Intarviyuun naaf Haacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intenshinaal akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkolleen hin jirtu. Haacaaluun intarviyuu akkasa taasiftu barbaadee ture? Yaa isan na gaafate isan riikweest na tolchee. Erga intarviyuu tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaaffiif deebiin sun qilleensa irra akka oolle Haacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru? Waan hunda eegi intarviyuun dabartes walaasaa turre yaada gargaraas kennaa ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraasa tokko osoo keessa baafte kanneen jedhu wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma halees gizeef kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan shaneenna sodaachisa doodu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Haacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dhuga dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargara sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qabuu dandeessi. Miilaanis hin deemin jedhe yeroo baay'ee nayyuu na gorsa. Gizee iddoo wal agarraan gizee hedduu taaksuun falaa dhuunfaanis birdufa. Ufee gadhii jedhee yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Haacaaluun gaafatee keessa kunniin jirti. Wanni nu ammoo intarviyuun sun sa'aatii tokkoof wayiif godhamtee daqiiqaan ammoo eertaayimiin OMN naa eeyyama. Kan intarviyuun sun itti dabartu kanaa eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee intarviyuu Haacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan impoortaant ta'e uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baasee sun keessa dhiitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbi dhumirratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu eertaayimii hin qabne sunillee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii. Kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa alangaa akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni cite hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akka jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caala wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbata. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan adda dureen adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongora akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu kajedhu waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata. Baay'ee dabarti. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jettee sitti hime sun? Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootiin asoo sodaachisu kanaan wal qabatee achi follow-up question gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee yuddootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee sun xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jira. Qaamolee mootummaa qaamolee oppositionii waan uummati dhaga'uu barbaadu dhiyeessinaa. Namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuu miti. Kanaafuu jecha Haacaaluu adoo miidhaan dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know. Kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhaga na dhukkuba beekta na dhukkuba. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala Guyyoo Waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Boor walitti deebinaa sagantaa irraa kan isin qopheessite Firaafolii Dhugaasaadhaa kan isin dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.